Jirtuu ilmaan Oromoo kan kaaba kibbaa baaf dhiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa baay'atu. Yaa'u sinirraa badeen ture. Wanni hin badeefis immoo chaalenjii xiqqoon na mudatee ture. Nama foonii haga ta'anitti biyya nama haga jirrutti chaalenjiin nama mudataa. Waan sana immoo injifachuudhaaf obsa nama barbaachisa. Waan rabbiin immoo namaaf illee amin jedhanii fudhachuun obsaan dabarsuu waan hundumayyuu gahaadha. Waaqayyotti tolu waan hundarraayyuu hafee har'a ga'ee sin gidduutti deebi'een jira. Warreen kara keessaatiin maaliif badde jettanii na gaafachaa turtan hundi keessaniyyuu galatoomaa isiniin jedha. Dhugaa hedduun isin galateeffadha. Yoonani kana caalaa rakkadhe yoonani kana caalaa badellee namni na gaafatu akka fira kan qabu natti agarsiiftanii jirtu. Galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Galatoomaa hundi keessaniyyuu jechuudha. Warri na dhiphattan baay'ee akkas jedhee kan himu wanti galataa olii osoo jiraateyyuu isiniif natti ulfaatu. Hedduu galatoomaa isiniin jedha. Waan hundumaafiyyuu rabbiin naaf kadhadha isiniin jechuu jaalladha. Nama hanga ta'anitti jireenya keessatti jireenyi wal'aansoo qaba. San injifachuuf garuu tokko rabbiin kadhachuudha. Lammaffaa obsa qabaachuudha. Waan hundumaa yoo obsan garuu waan hundu akka darbamu hedduu hubadheen jira. Kanaafi galatoomaa isiniin jechuu jaalladha. Hordoftoonni koo hundi keessanuu dhugaa. TikTokiin nama baay'ee wajjin nama gaarii wajjin illee nama gadhee wajjin illee wal na barsiisee jira. Hedduun isinitti gammada. Galatoomaa isiniin jaalladha. Ulfaadha. Addis namni waa'ee kee waan gaarii yaadee beekaa? Waa'ee kootiif takka namni wanta gaarii naaf yaadne. Namni maal si godhe? Gatiittii koo cabsee narra taa'ee maqaan hin guddanne. Waaqayyoo maal si godhe re? Garummaa naa godhee diinota koo hundaa yellaasise. Diina kee kamii yellaasise? Isaan eeggatu riphee mataa ubaa jala taa'ee. Tole. Maqaan isaa ulfaatu diina koo miila koo jala kaa'ee. Isa kamii miila kee jala kaa'e? Gararraa koo taa'ee tusaana yaaddessuu gad darbatee. Gaarsi yaaddessu sanoo akkamitti si dabarse? Gaaraana yaaddessuu dachaa godhee turraa na deemsise. Garuu ati isaaf maal gooteeti? Maalaan isaaf godhee waaqayyotu boojuu koo deebise. Kan inni sii godheef waan baaftu qabdaareeti. Kan inni naa godheef anoo jechannaa bawwaanan baasu. Akka isaatiin jiru kan warra gataman lafaa kaasu. Akka isaaf teenyuree.